waan argatanii akkamitti akka seenan beeku ture calculation hojjetamedha wantichi garuu naanna'aniif Mansuur araaramneerra rakkoon hin jiru uummata Oromoos dhiifama gaafadheera. Khalaas bayaa gaaboo jiru namaa keessa jarri araaramtee jirti maali saboo uummanni keenya guyyaa obboleessa Mansuur fi haati warraa isaanii walitti araaramanii jiran. Poolisan sitti yaama dubbii jettee irratti illee deebii kennitee jirti. Ani Mansuuriif je'eetan jedhe malee Mansuur miidhuudhaaf akka hin jenne dubbatti. Isa dhugaa isa bakka faayinaalii kan sammuun koo rukutame an dhiira naaf ajajamuun barbaada naan jette. Maal jechuudha giiftii koo wal ajajaa jiraan malee akkam namni tokko ajajamaa ta'ee taa'uu danda'a. Adaraa eenyu jina kaasaa jirtu beektaa ani Mansuurii miin jedhee taayi kai jechaa nama ajajdu miti akkamiin akkas ta'uu danda'a. Maal taate lakkii dhiisii waan akkana sin nageessu. Egaa nan sodaadhan poolisiitti dawwala maka. Wajjo cinqiin keessa ture asli. Mansuuritti himeera wanta kana. Isa dhanaan jedheennaan bakka nanna'e achii booddee fuudhanii faa deemanii biyya kanatti waa hedduutu hojjetama Ameerikaatti. Afrikaa caalaa jira dubbiin wanti baay'ee wanti hojjetama. Bilbila isaa harkaa fuudhanii intini gochuu danda'u inni biyyan beeku sana sodaadheen poolisiitti hin dawwalaan jedhe. Sodaatee obboleettii koo dhiifamaa naan jedhe. Kana faarraa kan kaase malee nama poolisii sitti dawwaleen si waama kan jedhe isa miisuuf isa hiisuuf kan fide እኮ አነዳ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያልወጣ የስንት ሰው ህይወት ተበላሽቷል ወንድሞቼ እወቁ ይሄንን እኔን ግን ፈጣሪ ረድቶኝ ቢያንስ ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ በምንም ወሰደው ግን ትልቁ ነገር እኔ ከበጣም መጥፎን መርጬ መጥቻለሁ አልহামዱሊላህ በህይወት ላይ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ አንፍረድ ቸኩለን ለምን አንተ ላይ ነገር ሊመጣ ይችላል ወኒ ጉርጉዳን ካኒ ሰሲመቱ ቱሬ ሰዱቢሱ ቱሬ እና ከራረከስ ባኔ ደምነ ታናኒሞ እንዱን ቱዱፌ ሱራው ጅንካነ አንዲ ሰይ ብራን ሶፍካን ቱሬ ቹላና ከሲዳ ሶ ሙጫ ጋሪ አኒሲሞ ጋሪ ዋንቴፍ ኢቲን ሄሩሜ ማለ እናማ ባዬ ዲቦና ቤክቲ ባዬ ነመን ቆረዳ ነሞኒ ሄዱን ጅሩ ijoolleen Oromoo baay'een isaanii as jiran baay'een isaanii kan jaallatan jiru kan natteerumtochaa ba'an jiru garuu never maaliif baay'ee nama qoratudha baay'ee nama ilaala adiin addunyaa hundaarraa kan nan gaafanne hin jiru wajjin horiin hojjedhu doktoroonni maalonni yeroo hundumaa akkas jedhu garuu namoota biyya kee jaallatta minaan jedhu yeroo qoosan deema jechuudha maal jechuu kooti amallisaa perfect 100% gaariidha mucaa gaariidha jaalladheen itti heerumee innis akkuma sana jaallatee na fuudhee gidduutti rakkoon uumame wanta tokko kan inni isiniif hin ibsine anaaf isa gidduun rakkoon hin jiru ture amma wanti naa galaa jiru akkuma itti inni na bira dhufee gaafa guyyaa lammaffaa dhufee manaa kan baase jaroota sanadha gruuppii jaroota sanaa amma naa dhufee naa galee dubbicha akkamitti akka isaan kaalkuleeshinii hojjetan lakka sun maaliif kan ta'edha inni dursee akka Ameerikaa dhufu haasa'aa ture fakkaata tiiktaakii isaa waan argeet irratti isaan immoo kaalkuleeshinii hojjechaa isa eegani innaa dura dabarsiteen dubbatiin callisii makootu jedheetti meen tureen zan kaalkuleeshinii isaan hojjetan maalidha nama naannoo gara keenyatti dhiyoo jiru iddoo ani jiru irraa sa'aatii 2 jiraatutu jira nama isaanii sanyii isaanii jechuudha nama sanatti fayyadamanii manaatii baasanii inni jalqaba achi akkas maneedhaa si gashitee jiramti wanta isaaf gaarii godhan fakkaatanii intanii godhan achi booddee immoo meeriilaanditti virjiiniyaatti manaamnitti waaman garuu karoorri koo maal ture inni dhufee torban tokko isa wajjin hin ture mana keessa hojii hin deemne achi booddee yaa'u hojii fayyaarratti ni jaan jedhuuf deemee dhukkubsataa tajaajiluu qaba dirqama kooti achi booddee garuu gara hojii yeroo deemu guyyaatti dawwaluu sa'aatii 24 haasofsiisuu achi yeroo dhufu silkii irra iraanan dhagaa dubartoonni isaaniin bilbiluu maal jedhaniin እዛማ ገጠር ነው ኖርዝ ካሮላይና እንዴት ትቀመጣለህ እንዴ ምንድነህ ምናምን እዚህ እኮ ደርሰሃል አባቴ ላሽ በል እንጂ ፈረደን ትጅሩ አንተ አይቹ እና hojii deemee dhufe እንዳውም akkanni fiiliin gooneef jechuudha akkanni fiiliin gooneef maaliin godhan ture halkan keessaa sa'aatii 9 akkan keenyatti 3 am jedhama halkan keessaa sa'aatii 9 ka'a ciisnee just sa'aatii 4 or 3 farrafaa sa'aatii 4 rafaa beekanii
inni ijaa dhufee fituun taane laayifii makoota akkasanatti darbeen koo maaliif ituun hojjedhuun baradhan ture barumsa immoo tokko baradheen dhiisuan tokkorraa tokkotti hin darba. Amma mataasaa isaan maalin jedhe okay digrii 4 qaba ammas nan baradha no kana booddee birrii meekii goota minam no birris meekii gochaan jira garuu barachuun qaban jedhaan maaliif akkaataatti abbaan koo na guddisedha. Abbaan koo baay'ee Oromoo jabaa yaadii umuriin koo 33 waggaa 33 dura eenyutu caaltu jedhee moggaasa ijoollee isaa namoonni baay'een maqaa jarootaatiin intinedha. Maqaa mana keenyaa garuu yoo ilaalte maqaa Oromoo qofadha ijoolleen mana keenyaa jechuudha. So abbaan keenyi nama baay'ee baratedha, nama gaarii, nama kabajamu, Oromoo qulqulluu, nama baay'ee gaariidha siin jechuu kooti. Sanarraa kan ka'edha hundumti keenyi kan barumsaan iddoo gaggaarii ga'uu dandeenye. እና ሰዓቲ halkan keessaa 9tti ka'ee ciree hojjedhee maal jedhee yoon ka'a ta'e ciree isaa nyaachisee achi nan sokkaa jechuudha hojii koo. Yoonni garuu aayir narra faxinnoo sheedhe immoo iddoo inni ciisu ciree isaa maal isaa hojjedhee gaafachuu ni dandeessa kana dhugaa isaa jechuudha. Innaa hojjedhee kaa'ee achi ka'iitii nyaadhodhee immoo ittiin bilbila nan deema doojiin gaa sa'aatii 12 walakkaa akka Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu ganama or 6:30 AM jedhamu akka Ameerikaatti. Sa'aatii sanatti hojiin jalqabaa achitti argamuu qaba sana dura zan utuun seeniin dura kaateettaa nyaatteettaa ciree dawwalee intiniin jedha. Achi ammas hojii intinii pirooziijarii tokko fixeera waan ta'e sattaanuu hamma dhufutti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 or yeroo tokko immoo sa'aatii 2-3 gidduutti yeroo oopanii ta'us jira gaaffiin yeroo sana isa wajjiniin odeessaa jechuudha. Zan manatti isa dhiisee deemuun kun natti tolee miti. Ndaa'um maal jennee okay jedheen iddoon hojii koo kan gaazii koo kan maalii koo kabarii godha akka seeraatti pileeniitiin hin deemuu qaban ture sa'aatii 2 waan ta'eef isaan tuntinidha garuu ambirrii isaa ofii koo ijaan godhuuf intinii akkasidha kanaafi Ndaa'um ati nageessite achi laawunjiin jira kan keenya jechuudha. Yoo barbaadde laawunjii keessa teessee waan hin fayyadamuu jira. Isa fayyadamaa shaayii bunnaa jecha hospitaalatti keessantiin jettee hojjedhee yeroon xumuru na fuutee galta. Akkas faayennee pilaanii baasnee turre. Garuu maal godhan isaan bakka dhuftu malee akkas ta'u malee kana ta'u malee indagana narratti gorsuutti ka'anii jechuudha. Maal jedhuun isheen akkas ijaa taateef kun ijaa jiruuf kan akkas goosisii kan akkas goosisii kan akkas achi inni isaan siin jedhan tootaalii roongiidhaan jedheen. Credit card akkas maal gootee credit card fayyadamee hin beeku. So wantoota akkasiitu ture achi booddee iddoo barbaadanitti waamanii achi gaafa inni deemu immoo yeroodhaan isatti beekamu ichi minseet ichi cakkaany ichi minaamin jedhuun achi mucaa fuudhanii sammuusaa already inverse godhanii jechuudha. Inni akkanatu dubbii amma kana fidennaa. Yes. Forgive and forget. Let it go. Let it go. You have a lot of future and something good, something better is coming on your way, right? So. Asirratti dhiifama gaafachuutiin ala wanta takkaantanii ta'e deebisuun hin danda'amu. Dhiifamaan akkasanatti wadheen miti hunduma keessan dhiifama gaafadheera. Mansuuriinis akkuma sana dhiifama gaafadheera. Hundumti keessaniyyuu dhiifama. So gaafoomaa gorsa keessaniif. Deemee maayilii akkasanatti dubbii isaa kan iddoo guddaarra ga'ee naanna'ee akkuma jedhame gaafa nama taa'ee ilaalaa jiru gama kootiin nama sooshaal miidiyaa waan hin taaneef gama kootiin na argachuu dandeenyeef gama kootiin an baay'ee stroongii waan hin ta'eef karasaa dhufanii already waan argatanii akkamitti akka seenan beeku ture kalkuleeshinii hojjetamedha wantichi garuu naanna'ee aniif Mansuur araaramneerra rakkoon hin jiru uummata Oromoos dhiifama gaafadheera barumsa ta'a kun warra Oromoota kan biraaf dubartoota keenyaafis dhiirota keenyaafis barumsa ta'a diinni yookiin namni barbaadu tokko eessaan dhufee akkasitti fayyadamuu danda'u intini jechuu of eeggachuu yeroo baay'ee intini jechuu jechuudha kana fakkaata. Isa dhugaa isa bakka faayinaalii kan sammuun koo rukutame an dhiira naaf ajajamuun barbaada naan jette. Maal jechuudha giiftii koo wal ajajaa jiraan malee akkam namni tokko ajajamaa taa'ee taa'uu danda'a. Adaraa eenyu wajjin akka haasa'aa jirtu beektaa ani Mansuurii miin jedheen jireenya sana keessa nama jiruudhaami.
Namoo kincarraa wayin qabne bakka taayi kai jecha nama ajajdu miti akkamiin akkas ta'uu danda'a maal taate lakkii dhiisii waan akkana sin nageessu egaa nan sodaadhan poolisiitti dawwala maka wayyo cinqii keessa ture asli batalee gaaf tokko gaafati galteen tine jechaa turte sana gaaf san fuulli kee baay'ee yaaddaa ture bar maal goota gaa of shawwadaan jira dhaga fuula gurraachessinaan sitti waamama ammas dubbinnaa sirreeffadhee waa tokko godhutti homaa gochuu hin dandeenyeen ture. Wanti guddaan rabbiin nagaadhaan biyya sana keessaa na baasee na fiduun du'aa haadha kootiin naa qaqqabe bara. Du'aa nama salaata kootu naa dhufe malee kunituu hin jiraanne badeen ture sila. Okiin amma wanaa wayi maneedhaa keessa hin jiraa okiin waa tokko na gooteetti. amma boodallee hamtuun sin argir rabbi umrii si haadha irratti hamtuu rabbi irraa Maal taateeti? yaa rabbi Dogoggora akka kanaa keessas lammatan seenuu yooma ta'ee jedhes immoo egaa asli haadha warraa malees jiraachuun ulfaataadha. Namni si bira jiraachuu malee ulfaataadha annis egaa rabbiin immoo nama amma yaaddoon keenya sanii barsihii umrii kana guutuu singilummaan ture taraa duraatiin muudannoon akkana dhaqqabe amma dubartii hunda isima sitti fakkaatee wayi akka dhaabbattee haftaa ka jedhu yaaddoo keessa galaarra bar fuuchariin kee maali amma waa'ee fuudha kanarratti baay'ee natti ulfaata amma kana keessatti amma waan akkanaa yaaduun bakka hunduyyuu waan poolisiin itti waa humnatti fakkaata. Ani gaafani achi waan hunda sirreessee bakka smartii wayii dhufee diisii seenee jedhu gurbaa deelpeesii illee wajjin walii haasa'an ture inni dhufee eerpoortiidhaan na fuudhee itti nimi warqina kanaan qabaa maal ta'uu hin danda'a yookiin asumaan ganama deebi'ee biyyatti galaan jedheen dhiisii lakkee wanta akkanaan jiru naan jedhe. Raayisisuu kanarratti kun olama isee jetti bara gammaa hidhaan baana jetti afaan baatee nama 800 irratti. Ilaaligaa akkam nama ati sammuu qabdu nama biyya kee Eertiraas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u dawwaltee poolisiitti hiisistee amma waan akkuma na hidhaa jiru ani koo kanan nahee nama akkana na godhee mana keessa taa'een qoy na eegaa jedheen poolisiitti dawwalee jetti. Achi poolisiin gaafa dhufee jedhu na ajjeesuuf jedheen qabsiiseenii jetti. Ilaal ijoollee miskiina waan beekne nama keenya abashaa wayii arganna jedhanii taasisuudhaaf dhaqu malee amma waa gochuu hin dandeessu Ameerikaa keessatti. Dhugaa. Attee hiisifti akkanan godhee gaafa isheen jettu kanaan koo achi paaralaazii na ta'een yaa rabbi kan koo borii laata dee maaltu natti dhufaa jiruti. Achi guyyaa 3-4 hin turre daqiiqaa walakkaa qulfii koo fuutee deemte jettee poolisiin sitti waamaa naan jette. Yaa Allah bakka dubbiin baddeetti. Eessan gala maalan godha an nama meeqa Oromoo meeqatu na beeka nama meeqatu natti bilbila haasa'uu hin danda'u bilbila. Anaa nama baay'een na gaafataa ture bar Minisoota haa dhufu. Diisii haa dhufu. Lakkoofsi isaan yookaan likkuma hin qaban likki hin qaban fuula keetirraa waan natti tolaan hin jirre nam tokko sitti himne galaas. Hoteela jiraa shopping. Malee asli bakka wanti kun ta'eera eggii ta'ee booddee maaliif akkas wal goona maaliif as dhuftee haakimii sarjaan ammoo ofiin jetti sarjaanii miti. Ani kun maaliif akka isheen mataa ishee guddistu na dhiba maal godhaaf sobni soba biyya namaa hin jirre kan isheen haasoftu. Gargaarte. Maal fayyadama miidiyaa kanarratti dhufanii akkana haati warraa kee baatee akkas na godhe sana dammoo koo wanti qabatamaa an godheen humtuu tokko hin jiru si miidheeraa jennaan nan miinee jette akkuma kanaaf tiiktookariidhaaf yuutiyuubiidhaaf maqaa baaste malee ana waan na miidhuun qabu. Isheedhaaf garuu maatiin seellaalu maal goota kana keessa maal si fayyada. Dhimma poolisii Mansuur poolisii natti yaamtiyyee akka malee sodaate kana irratti yaadde caaltuu yeroo deebii kan tu'an dhimman gartee isaaf yaadde fan dhimma kana isa sodaachisuudhaaf hin jee malee an akkas isa godhuuf yaada hin qabun ture. Sababiin isaatiillee namni mucaa kana gartee akka inni biraa dhufee deemu godhaa ture nama akkana jaamu waa'ee Oromoodhaa yeroo baay'ee dubbataa ture tiktook irratti waa'ee isaa dheenyu malee haaseenu malee nama san jala seenee waan Oromoo kana wajjin wal qabatee haasaa ture waan an beekuuf mucaa kana miidhuu danda'a sababa jedhuuniin akkas jechaa ture malee ani Mansuur nan hirree yaada yoo hin qabu waan jiru dubbata. Amma nasaa jala seenee ilaaleera. Mansuuritti himeera wanta kana. Akka tasaa tiktaakii yeroo gabaabduu isheen bane keessatti nan argaa.
Oromoo akkas goonaa, Oromoo akkas goonaa, Oromoon akkasaa ta'uu jechaa oola warra kaanii walitti qabee jechuudha. Innaa isa dhanaan jedheennaan bakka nanna'e achii booddee fuudhanii faa deemanii biyya kanatti waa hedduutu hojjetama. Ameerikaatti Afrikaa caalaa jira dubbiin wanti baay'ee wanti hojjetamu. Fuudhanii deemanii kalee isaa keessaa baasuu danda'u. Bilbila isaa harkaa fuudhanii intini gochuu danda'u. Inni biyyan beeku sana sodaadheen poolisiitti hin dawwalaan jedhe. Sodaatee obboleettii koo dhiifamaa naan jedhe. Booda garuu akkaataa inni tiiktaakii irratti Oromoo irratti waan hin taane odeessaa oolutu hin taane akkaataan itti godhetti yaa'u callisee manamumantu ni jedhu yeroo immooshin ta'u nama ba'ee odeessu wayiin itti fakkaata. Sanarraan kan ka'e mucaan sunis bilbila isaas cufeera amma tiiktaakii isaas cufee badee jechuudha. Innis obboleessi isaas ergasii argee hin beekunna. Kana faarraa kan kaase malee nama poolisii sitti dawwaleen si waama kan hin jedhee isa miisuuf isa hiisuuf kan fide koo anadha. Utuma dhufeeyyuu immoo poolisiin biyya kanatti utuma dhufeeyyuu inni waan tokko nan goone jaa ta'eef kan itti gaafatamummaa fudhatee fide anadha waan ta'eef hin dhufaa maal taatee maal sirkutee si miidhee fiddeetta waan ta'eef hundaa'uun itti gaafatamummaan anarra jira waan ta'eef anatu itti gaafatama malee isa mitituu ta'eeras ta'e angaruu sanaaf miti kaniin akkas jedhe. Wanta hedduutu hojjetama walajjeesaa oolu naannaa Virgiiniyaa keessatti jarri mana haraqeetti mana shiishaatti mana maaliitti jechuudha nan dhagaa information. Caalii waan kana beekneetu amma gara xumuraatti deemna bikoos waan na yaaddesseef akkas callistee deemta namuma argee wajjin taanaan yoo waan tokko taate koo anatu itti gaafatama anatu mana hidhaa seera kun ta'uu hin qabu akkas taanaan lammata kanan godha jedheera sun yaa'u akkam taanitti hubateennis na kanadha jechuudha. እኔ ችግር ውስጥ ገብቼ ደስ ከሚል እኔ እዚህ ብኖር ቲክቶክ ላይ ተቀብቼ ሽቶ ብነፋ ይሻላል። ምንም ላላረግልህ ይችላለሁ። ምንም ነገር ላልፈጥርልህ ይችላለሁ ህይወትህ ላይ ግን ቢያንስ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ቲክቶክ ላይ መንሱርን አውቀው ነበር እኮ ትላለህ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያልወጣ የስንት ሰው ህይወት ተበላሽቷል ወንድሞቼ እወቁ ይሄንን። እኔን ግን ፈጣሪ ረድቶኝ ቢያንስ ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ። this is chance ከብዙ መጥፎዎች መጥፎውን መርጬ ወደ አገሬ ተመልሻለሁ ሲሉ አቶ መንሱር ጀማል ሲናገር ተደምጧል። መቅረት አቅቶኝ እንዳይመስልህ በምንም ወሰደው ግን ትልቁ ነገር እኔ ከበጣም መጥፎን መርጬ መጥቻለሁ። አልহামዱሊላህ በህይወት ላይ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ አንፍረድ ቸኩለን። ለምን አንተ ላይ ነገር ሊመጣ ይችላል። እኔ ቅድም እንዳልኳችሁ ከበጣም መጥፎ ነው የምመርጠው። መጥፎ የትኛው ነው መሰላችሁ? ሰው ያንተን ታሪክ ሰምቶ ወሬ አድርጎ ሲስቅብህ፣ ሰው ያንተን ታሪክ ሰምቶ ሲያዝን ምናምን። እኔ እኮ ባይዘው አሜሪካ በሄድኩበት ሰዓት ይሄኛው አንደኛው ፓርት ባይሳካ በሪፉጅ በጥገኝ በሆነ ነገር አሜሪካ የመቅረት እድሌ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እናንተም ታውቃላችሁ አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች። ወሉማ ገለቲ ጅሬኝ ብያ አሜሪካ ኬሳ ለፋቲን ብያ አሜሪካ ኬሳ ፊ ገርቴ ሐሊ ቶኮ ኻይናም ብየስ ደበርሳ ጅሩ ወጂን ከወል ፈካቱ ዳሚቲ ገመ ብራትን ሞስ ዳችሳን ሱን ዋን ሄዱነት ሐማቴ ፈኒ ዘከማሌ ዋላን ሶዳድ ኤፎ በለየንኪ ያ ጅሬኛ ኺየ በሬዳ ኬሰ ጅሩ ኬሳ ኤ ብየነ ማተና ዱፌ አሲደረረሙ ረብየት የቲ ዴቤራ ኮተክቲ ሰዮንን ረከጤ ጅራደረና ወየ ዋንጀኡነን ገረ ብየ ኺያ ገሌጂ ረኮ biyya namaa rakkooleedhaaji rakkoon biyya keenya ammoo rakkoota ka qofaaji rakkoota akkatti san baadhee yoon hin jiraadheera naa isaa waja'uunas tasdiibee yookaan ammoo rakkoo akka dhuunfaatti sababa anaa fi ishiidhaa kana uummanni haasa'ee narraa dubbachuun maaliif akkana ta'e akkamitti akkana ta'e namni narraa dubbachuu kana akka rakkootti fudhadhee kanarraa haasanii yoon biyya tiyyatti nagaan deebi'ee irra jiraadhen irra filadhee alhamdulillah nagaan biyya tiyyatti deebi'eetiin jira namni narraa haasa'ullee numaatii miti garuu rakkoo guddoo galaan beeru beektu maatii miti jechaa jira Mansuuri. Garuu rakkoon akkanaa kun dhiirota meeqa takkaawu namoota meeqarra gahaatiin jira. Rakkoon kun ol bahee uummata gahaan jiru hoggas hin jiru waa'ee caaltuutii wajjin kan wal qabatu miti. Jireenyi biyya san keessatti uummanni dabarsaa jiru. Rakkoon biyya san keessatti uummanni keenya dabarsaa jiru. Waan adda addaa irra dhaabbatee kan dubbate haala jireenya Ameerikaatillee waan takka kan dubbataa jiru. Obbo Mansuur keenya akka malee biyyi sun garuu akka malee sodaatee jira Mansuureen. Ay Mansuure alaa kulli haal dubbii jidduu isaanii ooftanii olii gadi deddeemtanii waan hin taane lallaayitanii bultii namaa diidanii akka feetan gootan kana warri sooshaal miidiyaadhaa kun irraa of qusadhaadha. Caaltuunis waan gama ishii dubbattee jirti Mansuuris waan gama isaa dubbatee jira. Dubbiin tun gartee na dura Oromoonni
aarse maaliif ganda abashaa deemtee himatti waan jechuudha. Waan kanaan illee gartee kana Oromoo fakkii jee yaadee hin turre dhiifama naaf godhaa jechuudhaan gaafatteetiin jirti. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya jireenyi biyya Ameerikaadhaa akka malee ulfaataa akka ta'e obbo Mansuuris irra deebiidhaan dubbataatiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kanuma gurra isin buusuudhaaf dhufne dubbii tana asumatti lafa kaa rabbii yoo jarri kun waliif ta'u taate walitti haa deebisu yoo waliif hin taane illee alalla jennee gaa.